Jaalalli sanyiitiin oli. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee boqochuu kabaja Dr. Alii Birraan wal qabatee wanta gabaabaa namoota irraanfatamuu hin qabne lamaan jireenya isaa keessatti shoora olaanaa taphatan haadha manaasaa Ilillee Birraa fi yaadataa Juneeddiin isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Lakkoofsi bilbilaa nama isin hin beekne bilbila keessan irratti yoo bilbilame maqaa kan isiniif baasu akkanumallee dogongoraan lakkoofsa isaa isinitti himee maqaa dogongoraa nama isinitti himeetiif maqaa isa sirrii isaa kan isinitti himu appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun ammuma daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Lakkoofsa garaagaraadhaan bilbilee kanaan booddee namni kamuu ani abaludha jedhee isin dogongorsuu hin danda'u. Kallachumaan gara qophii har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiista Shoobeeti. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 sirni geggeessaa kabajaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneerraa hanga Dirreedawaatti deemuun haala ho'aa fi baay'ee namatti toluun kabaja ulfina qabuutiin raawwatee xumuramee jira. Weellistootni Oromoo guyyaa kaleessaallee weelluudhaan isa weellisuu jalqabaniiru. Dhugumatti artistii keenyaaf galateeffamuun ni mala. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa Oromiyaadhaaf jedhee ala dhabee jira. Kana hundi keessaniyyuu ni beektu jedhee yaada. Aliin qofaasaa aartii yookiin immoo muuziqaa qabatee qabsootti kan seeni amma otoo hin taane bara afaan Oromoo dubbachuun illee yakka ta'etti kanaan booddee eenyuyyuu akka ani aartii Oromoo kana ol hin qabneef duubatti na deebisuu hin jiru jedhee Aliin aartii muuziqaa Oromoo gootummaa mirga dhala namaaf falmuu qabatee ka'e. Aliin kana qofaa miti. Baatii 8 dura Harargee keessatti masjiida ijaarsiseera. Aliin badhaasallee yeroo fudhatu aanga'aan mootummaa sun uummata Oromoo kan miidhe yookiin immoo kan darbe yoo ta'e anis irraa badhaasa hin fudhadhu jedhee nama didu ture. Dhalli kiyya uummata Oromoodha jedha. Dhugumattis haati manaasaa haadha manaa dhugaa kaaniifillee fakkeenya taatu taatee hanga dhuma lubbuu isaatti waliin dhaabbatteetti. Akka aadaa warra Filiippiiniitti haati manaasaa kun uffata adii kan gaddaa eenyummaa ishee mul'isu uffattee sirna gaggeessaa guutaa kanarratti akkana jechuun dubbatte. Jaalalli sanyiitiin oli. Aliin gootadha. Aliif kabajni guddaa nama malu. Aliin laphee nama hundaa keessa jiraata jechuun Lillii Maarqos haati manaa Alii lammiin Filiippiins garuu Oromoota bakka buutee Alii waliin jiraachaa turte akkana jechuun dubbatte. Rabbi ililliidhaan galgala keessa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraaf kenne. Ofiifiyyuu jaalalli sanyiitiin olii jettee guyyaa kaleessaa mirkaneessiteetti bitiire otuu isheen waggaa amma kanaa bira hin turre ta'ee galgalli Alii bareedaa hin ta'u. Aliinis isheedhaaf dhugaa yeroo bahu isheenuu anaaf dooktaraa narsii kootii waa hedduu beektii isheetu na qabe jedhee ragaa bahaafi. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa dhukkubni isaa kun yeroo itti hammaatte akka lubbuun isaa darbu erga ofii hubatee booda kanaan booddee mana Rabbiitti qofa wal argina jedhee sireerraa ka'anii suuraa ka'uun bakka hin eeyyamamneefiitti sheekota jajjaboo biyya kanaa waliin Rabbi lubbuu kiyya lubbuu keessan maddii naafaa dhaabu jedhee waliin ka'aa ture. Dhuguma kan nama gaddisiisu Rabbis lubbuusaaf rahmata haa godhuufi. Nami lammaffaa jireenya Alii keessatti dagachuu hin qabne Lillii Maarqos yookiin immoo Ilillii Birraatti aanee galateeffama.
galateeffachuu qabu otoon dhalchiin ilma kan ta'ee fi abbaa jedhee kan waammatu Alii qofaa bira otoo hin taane gootota Oromoo biraa yeroo rakkatan waa yeroo dhaban biraa kan hin hafne goota Alii Birraa waliin immoo waggaa 10 oliif mana isaallee galee jiraataa kan ture abbaa qabeenyaa Oromoo yaadataa Juuneeddiin yookiin immoo Muraar jedhee kan waamamu yaadataan Aliin bakka dhukkubsatetti nama jalqabaa ta'ee gargaaraanii baasii barbaachisu kan malee hanga biyya alaatti mana yaalaa geessuun yaalchisaa ture ilma godhee nama kana Rabbi Aliif kenne qabeenyaa fi humna isaatiin dadhabe nuffi otoo hin jedhiin obbo yaadataan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraatiin gargaaraa yaalchisaa waliin dadhabaa ture kanaaf Oromoon nama lamaan kana guddaatti ni galateeffata yoomiyyuu taanaan isaan dagachuu hin qabu gootaaf kan of kennan isaanis gootota Lillii Birraan sanyummaan ishee otoo hin daangessin dhukkubsateera kanaan booddee biyya kootti hin gala jettee otoo mormiin namummaa isaan jaallattee namummaa isaan hanga dhumaatti waliin taate kanaaf Oromoo biraa kabajaa fi ulfinatu malaa fi afaan isheerraa yeroo dubbattus biyya kana akka biyya isheetti fudhattee biyya koo jettee afaan ishee damma sanaan haasa'aa gootummaa biyyaa Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa dubbachaa turte obbo yaadataan illee akkanuma Oromoon yeroo kamiyyuu namoota kanaatiif bakka addaa kennuu qaban dagatamuu hin qabaniiniin dhaamsa qophii kiyya ganama kanaati hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa appilikeeshinii moobaayilaa galgalas ta'e guyyaa lakkoofsa haaraadhaan yeroo yerootiin bilbilee namni isin jeequ yoo jiraate maqaa nama sanaa fi maqaa abbaasaa ifaaf ifatti isiniif baasee boqonnaa kan isiniif kennu akkanumallee lakkoofsi haaraan kamiyyuu gara keessanitti yoo bilbilame lakkoofsi kun kana baluuti jedhee maqaa isaa kan isinitti himu namoonni miiliyoona 100 ol daawunlood godhanii fayyadamaa jiran Androidii fi iPhone'iif jiru linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira linkii sana tuquun daawunlood godhaa ammumatti fayyadamaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa gaarii It's